ogeessa kenna ogeessa kaameraatiif aanan itittuu miqqanyaa isaatiif surree ciccittuu. Ameen 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 ameen. Akkasumas jaalachuu barbaannaan yookiiniif kabajuu barbaannaan warra areedaa chiikota teennetaniiniif jaarsa bareedaa. Kakka kiyyaa. Kakka kiyyaa. Dhibee garaa keessaa quuqaa. Dhibeen garaa keessaa quuqaa. Akkasuma garaa bokokeef kookaa. Yoo isin hamilee naa kennuu diddan isiniifuu shookaa. Akkasumas leenjistoota teennaaf kan akka Ayyuub Kilaashii fattoo miqqanyaa jaraatiif xibsii kattoo yoo sun hin ta'in dhibee fantoo. Akkasumas jadduu ol buusaa deemna yeroo tokko ani sirba kana jaaladhaa beektanii sirba kana hordofu sirriitti hordofuu jaaladha. Ummata keenya ummata garasii kanatu geeraraa beektanii yeroo hedduu maal jedhee geerara beektu yaa ijoollee bannee rakaa yaa ijoollee bannee rakaa surreeyyuu gannee rakaa juuntaa hattuu jedhanii nutti baasanii maqaa juuntaa hattuu jedhanii nutti baasanii maqaa duraan isin abdadhe amma eessa koo dhaqaa duraan isin abdadhe amma eessa koo dhaqa boolla jeedalaa seena amma salphadhee bakka amma salphadhee bakka amma salphadhee bakka jedhe amma sammootu doktorri kabajaa kenna sirbatti baasanii miti juuntaa oofaa jennaan yaafnee baafnee barsariini tuunasii tiratti suudaan irraan badde gariini yaa alaamaa darree booyan eega qabaniiti qabaniini iyyaa maarree nu dhiis doktor mootii kiyyaa jettee tireen sirbatti baasa. Egaa asumatti doktorri kenna telegiraama qabatee deemaa galee. Telegiraama qabatee deema. Yaa walalaa walaliituu sutte osoo wal ariituu. Akkana godhi kaa. Amma akka jedhaniin duubaan sirbatti fidi. Maal abbaa ishee jettan isin ammootu isaan akkasi sirbanii jaamboo jootee awwawwaa ishii jedhee inni ammoo maal abbaa ishee jedhee sirbe doktor Abiyyi. Ummanni dur ittoo maal abbaa ishii kofa keessa fixxee maal abbaa ishii amma nama taate maal abbaa ishii gamoo gubbalittee Maal abbaa ishii. boqoo baasaniiti Maal abbaa ishii. algaa gubbaa taa'uu Maal abbaa ishii. kan duraan hin jiraan maal abbaa ishii morma gubbaa yaa'u Maal abbaa ishii. baatee yaa baatee ooyi biyyeen na nyaate jedheen. Amleen keessa garuu akkasuma namni tokkollee sirba hojjetee tiniin jira al tokko YouTube irraa gadi buusee tiniin ture. Sirbichi suni maal jedha beektu? Sirba akkuma gaafa kaan isinii ibse sirba baase eenyu Dr. Shimallis Abdiisaa jechuudha. Obbo Shimallisii fi doktorillee rakkoon qabu maal jedhee baase beektu? Na dhageeffadhaa DJ sirba baasee ittiin jennaani maal jedhee baasee mata dureen isaa maal jedha beektanii na afoo badee ittiin jira mee al takkaa milee naa kenna naa haa jedhe sirriitti naa dhufu waan ta'eef maal jedhee ittiin baase hin geerraree ittiin baqa Uummanni rakkoon fuutee biyya isaatirraa fiddee uummanni rakkoon fuutee biyya isaatirraa fiddee nurratti bayyanannaa lamuu nuttaati dhibdee tuutti duraan hiyyummaaf kolfaa walitti cabdee hinjiraa walii nyaattu gara waan nyaattu dhabdee tuun osoo hannaaf deemtu beela irraa gaggabdee hinjijjii walii soytuu mataa walii qaqqabdee sanuma wal nyaachiftu dhagaa jalatti dabdee irratti bishaan booruu koddaadhaan waliin qabdee. Tuuta akkasiisantu biyyatti nu godaane abbaa biyyaa uf gooti nu nyaatte ittiin budaani nu nyaatte ittiin budaani. Ani juntaa yoomuu namanu ani juntaa yoomuu namanu nurraa haqaatu malee warri lafee ijoollee Oromoo dhagaan cabsee haaduudhaan qalee garaa funaa.
barbaadan. Ammallee akkasuma sirba tokko duubumaan itti aansan. Duubaan itti aansan jennaan. Waan of yaaddu fakkaatte sila juuntaannee kan nu goggoote qabeenya kuusamte qe'ee keenya doote ambar duraa nu shakkeera tuutti hannaalleen jitee dhiira beera qabeenya kuusamaa turte bara dheeraa jedheetiniin itti aanse. Wanjun tanarra dhiisi waliin hin ta'in piisi waa hin kaayin kiisi sirra dhoosanii ciisi kana hundumaa dhiisi chikiite waliin ciisi. Hamileen keessan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee xiqqaadha. Nama tokkotu mucaa tokkotu akkuma kiyya takkaa waa'ee chiikii jedhamu kana hin beeku beeytan. Waa'ee chiikii jedhamu kana eessattuu hin dhageenye illee hin beeku. Abbaan intala itti kadhate. Abbaan intala itti kadhatee jennaan ammas fuudhee jireen abbaa kiyya jedhee. Wantichi kun baay'isee nama rakkisa. Tireeningii guddaa barbaachisa. Sargi guyyaadha as gahe. Amma sa'aatii ammaa kana deemi daddafi magaalaa dhaqiitanii tireeningii godhi jedhee birrii shanii kenneefi birriin shanii yeroo sanii guddaadha. Abba akkami training godhan deemi waa soqitiniin training godhi ni salphiftaa gubbaa kan liggii qabdi jedhee. Deemee jennaan amma birrii shanii qabatee dhufe. Birrii shanii qabatee dhufeet aadaa osomaa deemuun katamaa bahee bakka training godhu sargiin dhufee jira garuu. Amma akkoon isaa argite akkoon mucaa kanaa argite laaltee birrii harka argite abbu garam deemtaa jennaani. Abbaa kiyyatu akkana training godhi naan jedhee birrii shanii naa kennee waan san training godhee na ergee jedhee. Kootu ayibi dheedhee jettee anu birrii waan bunaan qabu. Amma ayibi jettee kootu mana tireeningii godhette birrii shan irraa fudhate. Asuma tireeningii irra godhee deebi'ee amma gara da'oo. Maal kasiin jedhee argattee tireeningii goote jennaan argadhee godhe jedhee. Maal irra goote jennaani akkoo dhaqaaleen haadha tiyya irratti godhate dhaquma haadha tiyya irratti. Ammallee siikonni qabu jedhaa beektan. Siikonni akka malee qaruuti dhugaa dubbachuuf siikonni kun badduudha. Yeroo sanitti yeroo duraanitti namni yoo waan san qabatee hin dhufin hin beektanii mitiidhee yookaan tokko farda eegee fardaatti hidhee ari'ee galchaa tokko wanta tokko irra raawwatee tumee caccabsee kaan godhaa. Aadaa yeroo sanitti isiin higgiin qabdu rakkatte dhugaa dubbachuudhaaf rakkatteetu. Garuu heerumni sargiin jala kalaa'ee isiillee inni illee takkaa nama bira ga'ee hin beeku. Amma asuma sargiin kalaa'ee jennaan abboo jedhee gooddanyaan isaa sila wantichi kun nama dhiba dhugaa dubbachuudhaaf nama dhiba. Yoo ammootu qaamni keellee si dhiigaa qaamni keellee bakka hin dandeettu walumaa galatti akkuma goota jennaan haadha bannaa jiran sodaachisin dhuguma kana maraa jedhan haala wanni maal nama dhiba bakka nama dhiba jedheen dhugaa dubbachuudha. Isiin ammoo beekama rakkatte waan gootu wallaaltu. Amma dhufee jennaan amma gondanyoonni gorsaniitiin wantichi nama dhibaa silaati. Tireeningii jechuufillee bakka hin ta'u bakka fala tokkicha akkuma goote godhiitiin bakka nama gaafadhu fala tokkicha raawwadhu jedhee. Amma bira dhufe. Sargiin geennaan galgala sana harka dhawaadhaa guyyaan borumtaadhaa itti fuudhanii galanii fata jedhee guyyaan ga'e qaama. Asumaa seene amma. Seenee jennaaniin isiillee rakkatte bataanaa ajjeessa moonatuma moonaa deemu rakkatte amma waan gootu dhabu. Seenee jennaan asii eegalee bakka saayimantii. Eegalee jennaaniin aada hidda wanti nama dhibbi jedha dhuma takkayyuu nama dhibdu kaa jedhe. Basmaan jettanii maqaa gooftaatiin jammartan gaa jettee. Asuma isinii galee inni dhufee itti jammaree jennaan maal nama dhibdu kaa wanta akka duraanii jennaan basmaan jettanii maqaa gooftaatiin jammartanii kanaaf isinitti laaftee jettee. Hamileen hin jiru garuu. Hamileen hin waa'ee bisilaa qabadheetiin jira ammaaf uumaa qara duraanii isinitti ibse kanaaf galatooma galata guddaa. Artist Muhammadii Hidduu Ulfaatu galatoom jennaanii koomediyaaniidha. Kolfaatii gara fuulduraatti gumii kana keessatti gahee olaanaa taphatee yaalla. Abbaa Jamaal faana. Abbaan Jamaal hin deebi'uu dhufate hin jiran.